Waaqayyo tiksee kooti kan na dhabsiisu hin jiru. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu ni taasisa. Lubbuu koos eebuu ni baasa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Faarsaa Daawit 23 lakkoofsa 1. Waaqayyo tiksee kooti kan na dhabsiisu hin jiru.
inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu ni taasisa. Lubbuu koos eebuu ni baasa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Faarsaa Daawit 23 lakkoofsa 1. What